أنا جيفتي سنة خاني تجعله جعلي سنة خاني تنتون أجعل مع الليني هندو ما بايسوي أنا ما تكمي جالت دومتي إنما كيسة كوتر أورمو ما كو جالت دولا كان أجزي يندي ربين كي كيسة خياركي وعند كذي تيك توكي خيانة جرا قوتوس بيكا دوران دخانين ديف ربين كيسة خيانة بيكيتشو أكلمني مكا أورموتين تبتا مكا أورموتين ترانين بيتاني فوتو قوتوتا gidda kana gubbaratti hedduun qaba turenna maqaa oromootiin akkas taate gizinaan jaan akka jiru gurii mana kahe jechuun uffata oromootiin kaleessa uffachuu barbaade gizee hedduu maqaa oromootiin waan jedhamu waan jiruuf isaaniif Hai ilma namaa halmi namaa hanga addunyaa kanarra jiru namarraa hin taa'u. Makii Oroo maaltu mudatee tapha ishii irratti maaldhaa fi uffata aadaa Oromoo dhiistee jedha. Kun immoo maaliif dhiisteedha? Kun immoo maaliif hin uffannee? Kun ittiin daldalattee jedha. Yoo gaarii hojjette gaarummaa keessaniinis hin dhiifamtu ati waqqafamu. Yoo dhiistes dhiiste jedhanii hin dhiifamu. Dhugaa rabbii jechuudha. Oromoo keenya kana waanuma isaatu wallaalla jechuudha. Waanuma isaan namarraa fedhan hin beeknu dhugaa rabbii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo. Isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaa fi makii Oroo jechuun micayyoo kana dhugaa dubbachuudhaa fi ani yeroo amma feetuutukii osoo hin taane Facebook irratti ishii beeka makii Oroo tana jechuudha. Facebook irratti ishii beeka dhugaa rabbii xiqqoo taate Facebook irratti ishii beeka live isiin. Tudhama waa'ee siyaasa taasoftiin jedha fakka. Ishuma jala taa'ee dhaggeeffachaa oola yeroo ishiin achi yeroo qabsoo wannoo gootu san jechuudha. Ila akkatti ishiin dubbattu waan baay'ee nama makii Oroo jechuun dhugaa dubbachuudhaaf sabboontuu intala qaaliidha. Garuu namoonni maal akka ta'e hin beeku micayyoo tana yeroo baay'ee irratti duru. Maaliif akka ta'e waan gaarummaa ishiin hojjettuuf ta'e hin beeku. Maaliif gaarummaa hojjetti dhugaa dubbachuu micayyoon tun rabbi ani dhugaa dubbachuuf hedduun ishii jaalladha hedduu ishii qabatu maaliif nama amantaa namaa hin xiqqeessine nama addaan foonii nama rakkataa gargaartii kuni Oromoodha bakka dhugaa dubbachuuf keessaa ishii kan qabsoofteef Oromoodha. Dhugaa dubbachuuf kan har'aa miti kan ishii beeku Facebook irratti ishii beeka malee TikTok irratti an dhiyoon ishii baradhe jechuudha. Kanaaf micayyoo kanarratti ani maaliif akka duudanii gini inaaffatu duusisiisa ta'ee ani waa'ee isaa naagaruu jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf maaloo irratti hin duudinaa. Micayyoon tun dhugaa rabbi nama baay'ee garrameedha. Akkasuma nama baay'ee Oromoo biraallee wannaa baay'ee qabdiidha. Bu'aa guddaa qabdi Oromoo biraallee akkasuma Oromoo biraa xaarii guddaa qabdi. Sababii isaas xaarii guddaa qabdi yoo isin jedhu nama uummata Oromoo gargaaridha. Uummata rakkattoota haadholii abbooyii kanneen kan rakkatan kan cinaa ejjettu akkasuma amantaadhaan kutaa osoo hin qoodin dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Ani takkaa miidiyaa irratti namoota baay'ee malammalee argelleedha. Namni kun waan hin fakkeessa malee fakkeessatuma miidiyaa guddifachuudhaaf malee waan amantaa saniif quuqamee yookiin immoo amantaadhaan fiigaa gizee tokko amantaadhaan fiigaa gizee tokko oromummaadhaan fiigaa gizee tokko akkamitti waliin baxabbata jechuudha bakka akkatti waliin baxabbatu garuu micayyoon tun immoo dhugaa dubbachuu fi takkaa ishii waa'ee amantaa namaa arrastu argeen beeku amantaa namaa xiqqeessitus argeen beeku akkasuma immoo akkuma amantaa ishii jalatti oromummaa ishiitis jalatti nama hundaa hin kabajji akkuma kan ofii jalattu kan namaas kabajji hedduutti tolti jechuudha maaliif nama jechuun nama akkanaati nama akka jechuun kan akkasii kana jechuudha akka maakii kana jechuudha kanaaf makii nulumaa galatti baay'ee nama gaariidha baay'ee nama garrameedha obboleettii keenya qaalii waaqayyoon umrii keessiifaa dheeressuu makii ishee teenyaa makii teenya umrii dheeradhu siin jedhaani waan biraan siin jedhu dhugaadha ijoollee baay'eetu irratti duulaa ture waa'ee uffataa kanaafillee dhugaa ishee jette hedduu arganiyyuu nama viidiyoo san irratti hojjedheetu ture jechuudha chaanaala kaa irratti hojjedheen ture duraanii maal jedhaniini ati artistootaan daldaltaa qabsaa'otaan daldaltaa ati maalidha Oromoon bakka jiru iyyuu yaadattu jedhanii micayyoo tana irratti duulaa turan jechuudha dhugaa rabbi irratti duulaa turan makii irratti jechuudha ani maal akka isaan gootellee hin beeku ani micoomte tun jechuudha ani nama si jammar Oromoon keenya duras maal huma beekna nama gaarummaa Oromoodhaaf hojjetee duras namni hin jaalatu jechuudha diina Oromoo jaalata malee Oromoodhaaf nama qabsaa'e yookiin nama Oromoodhaaf dubbatu nama Oromoo gargaaru hin jaalatanii jechuudha uummanni keenya kun uummatuma Oromoo kana dadhabne dhugaa rabbi uummanni Oromoo kun xawwalwaalledha maaliif hojjette
har'ati waan gaarii tokko yoo hojjette isumaan bakka sitti garagalan bakka jabeessuun hin jiru sitti garagaran sitti inaafan jechuudha. Maal akka ta'e beeku gini kan saba biraawo waan xiqqoo takka yoo ta'e saba sana akkatti isaan jabeeffatan nama sana akkatti isaan jabeeffatan keenya wal jabeeffachuun beektu wal qabsuu malee har'a wal kaasan boru gadi wal buusan bakka akkasitti beeku jechuudha. Kanaaf makiin baay'ee nama gaariidha baay'ee nama garramiidha akka koositti dhugaa rabbiin ce'ootana hedduun ishii dinqisiifadhalleedha hedduun ishii kabajalleedha maaliif har'aa mati kan inni ishii beeku jechuudha duraanuun beeka waan ta'eef. Kanaaf maakii keenya abshirii ati jecha namaatiif gocha namaatiif bakka hin qabin obboleettii kooyii ati dalagaa teetitti akkasummoo waan hojjettutti waan karoora Oromoo keetii qabatte karoora waan barbaadde kan irratti qabatte hojjetadhatti. Oduun namaa kun homaa namaan godhu homaa siin godhu abbaa feete qabsoofte dhiste namni si beeku namni waa si godhu hin jiru. Namni si beeku immoo hin beeka warroonni si beekan akkuma amma siif kennanii fakkeenyaaf tapha kana si moosisan akkasuma jechuudha. Namni akkuma namni jaalatu jibbu namni si jaalatu jiru si jibbus jira waan ta'eef abbaa saniif bakka hin kennin siin jedha haadha koo namni gandama cabsuuf deema amilee namaa gadi buusuuf deema halkanii guyyaa ilmi namaa warraan taa'u siin jedha obboloota koo maakii isa kana wanti ishee mudatee mucayyoon kun yeroo baay'ee irratti duulu jechuudha. Maaliif akka ta'e illee beeku maaliif akka ishee irratti duulan naa galuu dide jechuudha. Kanaaf maakii teenya abshirii homaa miti Oromoon akkanuma waan ta'eef obsuu si barbaachisa haadha koo obsisiin jedha waaqayyo obsisiifaa kennu siin jechuu barbaada. Maaliif ummanni keenya seera isaati seeruma Oromoo keenyatti ibsisanii waan ta'eef Oromoon keenya wal cabsuu beeka malee wal jabeessuu hin beeku sii galee Oromoon keenya wal cabsuu beeka. Wal cabsuu maashaallaadha tokkoffaadha. Wal cabsuudhaaf tokkoffaadha jechuudha. Nuti baay'ee wal cabsina. Dhugaa rabbii nuti wal cabsuudhaaf nama tokkoffaadha Oromoon keenya wal cabsuuf. Akkasiin jedha hordoftoota kiyya. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatii walitti deemuutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha baay'ee baay'ee. Turtii gaarii keessanii makii koo abshir waaqayyo jira waa hundumaafuu abshiraa dhuguu.